Yoo akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Gumi Boko miidiyaa keessummaa lamaan qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan keenyas Dr. Uddeessaa Karroo fi obbo Adoolaa Baanataati. Obbo Adoolaa Baanataati fi Dr. Uddeessaa Karroo godina Gujii lixaa aanaa Galaana Abbayyaa keessatti waraanni mootummaa biyya bulchuutii fi uummanni Amaarootii fi Burjii uummata Gujii irratti lola bananiin mana namaa uummataa gubaniiru. Isa kanaafi waraana biyya keenya keessatti amma deemaa jiru naannoo daangaa Itoophiyaa fi Suudaanii fi akkasumas waraana naannoo Tigraay irratti wal jennee abdannaa sirba kanaan booda walitti deebinaa ulfaadhaa wayyamaa isiniin jedhe. Oromiyaan lafuma Oromummaan nafuma yaaduma qawweetumu dhumi jaanin dhumu. Barraaq waan qabu waliin qabaa waan dhabu waliin dhabaa kana yaantummaa qabu hin eeginaa hin cabu. Barraaq. Gaafa guulaa nu guulchisa. Gaafa duulaa nu duulchisa waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu goonni diinaan girree bu'a gaafa xiiqii sabaaf du'a gaafa roorro ilmi dhiiraa gaafa xiiqii ilmi dhiiraa xiyyaara qabsoo keenya hayyootatu bararsee. Fetti cabse mul'is gadaa Mustafa Harawee qabsoo sirbaa fi dhukaasa qawwee eebbisaafus maayyoo hirmiin ba'ame bakka laaf jireenyaa iyyaan dhabame biddeen lafee daadhii baaburatti daaksifame ittoo foona caalu hundeessattiin godhame hin nyaannu jiraan du'aan oodee nuti hima baafanna gumaa koodee walee normaa wal garre pappacaati amma waan jettuuree lamma shanee fi abaa'o OLF fi kafaa'o hin barreenaa bartuu Oromoodha martuu teephamaa mollite suphuuf yaaluu cite qeeduudhaa galmaa godhuuf qeeraa qalmaa shaggarii fi dirre dhabuu waan hin jirre ifannee bulchuu alagaan hin bulchuu. Gaafa duulaa nu duulchisa waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu goonni diinaan girree bu'a gaafa xiiqii sabaaf du'a gaafa roorro ilmi dhiiraa gaafa xiiqii ilmi dhiiraa namni Oromoo taatee qawwee ormaa baattee si gaafata seenaan yoo saba kee waraante Mustafa Hussein ta'ii ofiin beeki waraana baattee uummataan eegi badhoofdoo soolee akeeka kaffaaloo miilatti dhabuu beeka abbaan gadaa beenuu bishaan mataa yaa'a dhaabota waliin laalaa sabaaf turreeka diddan Oromoo manni lama beeka manneenidhaaf mana kiraa deega kun dagala kun biyya ormaa keessa walitti qaba harka'ee wal keessa. Karrayyuu fi oboo maatii torba sabbuu eegii ulaa weerartuu orgobbaa diinagdee nu cabsu
sodareerra marsu hayyuu keenya hidhaa hin barbaannu cidhaa taadedhaame dura amantiin hafuura waliin nyaannu didaa tokkummaa waa fidaa nadhii nyaannu gurra gabrummaa xumurra hin qabnu kulkulchuu alagaan nun bulchuu nu Oromoodha warra lubaati nu Oromoodha warra lubaati Yoya jennera keessummoota keenya. Yoya. Ayyee. Yoya nageenya badhaadha. Badhaadha ulfaadhaa wayyamaa egaa daawwattoota Gumii Bokoo fi hordoftoota Gumii Bokoo miidiyaa yoo iyyifattaneen booda sududumaan gara gaaffiitti deema. Isin keessummoota haaraa waan hin taane of beeksisaa leen jedhu allee isin beeksisee jira yeroo baay'ee ofumaa beeksisaa keessummoota koo. Mee gaaffii seenna. Godina Gujii lixaa aanaa galaana Abbayyaa jirma maxxuree keessatti ummata Oromoo Gujii kanarratti ummata Amaarootii Burjiitiin akka lola itti banan godhanii lola amma Gujii irratti banamee lafa Gujii qabataniiru akkasumas lafa ummataas akka gubame dhagahamaa jira. Mee isa kana akkamiin ilaaltu Adishaa sirraa jalqaba ulfaadhu wayyami har'aaf sirraa carraa laataa deema akkasuma. Ayya ulfaadhu wayyame wanni gara kibbaa kun gara godina Gujii kun keessattuu torbaan kana keessatti yeroo lammaffaadhaaf deebi'uu isaaniiti mana jiraattotaa gubuun qabeenya ummata Oromoo Gujii kan naannoo bahaatii fi naannoo lixaa qubatanuu bifa burjaajawaa tokkoon qindeessanii waraanni naftanyaa kun ummata akka ammayyee Amaaroo akka Burjii kana keessa fakkaattota mootummaa kana jala deemtu an ummata Burjiitii fi ummata Amaarootiin jedhu akka waliigalaatti warra isaanii bitamu kana burjaajesseetuma warra garaa bule namni garaa bule ku adde hunda jira warroota akkanaa kana jaaree poolisiin federaalaa kaleessamoo Gujii lixaa kayyee galaana Abbayyaa keessa qubatu kanarratti lolayyee bifa silaa qindaa'e tokkoon tattaafatteen wanni torbaan kana keessa hubannu barbaassi abaaboo kayyee torbaan dabareen dura gara bosonaa deema ummataan abaaboo bosona keessaa barbaadaa jedhanii dullaaf dhakaa abaaboo barbaadaa jedhannee bosona bobbaasaa turanii wanni suni akka hin milkaa'iniif bosona keessatti arguun dandeenye akka yaada isaaniiti yaada kana akka gochaa isaanii irraa hundaa'eeti akka yaada kana kennu bosona keessatti arguun dandeenye tasa warri kun adoo mana fa keessa arganne jedhanii
amma walii galatti jimlaadhaan torbaan makana keessa Gujii Bahaa gara bulbulii santi mana 15 gubatte arqammoo akka oduun dhaqqabdetti gara Gujii lixaa kana galaana Abbayyaa keessatti mana 10tti gubate abaa'otu bosona jiraatan jedhan kan manafa jiraatan jedhanii ummata manni Oromoo mana abaa'otu jedhanii akkanatti fudhatanii herrega isaaniiti addaji humna isaanii harcaatuu kanaan ganda kibbaa kana hin jirra jechuudha tattaaffii godhaatu dhugumaan nuti waan kana asirratti maas miidiyaa kanarratti ittuma deddeebichaan akkaataa mootummaa nafxanyaa kun ummata Oromootti hubatuu fi akkaataa inni wobootti hubatu gargar baasee ummata Oromootii fi abaa'oo laaluu kana gabaabbinna hubannaatti jiran akka fakkaata. Silatti beektaa wanni irra dur diinni ittiin nu miidhaa ture haga nu ofi beennu caalaa nu beekaa turan. Amma nu milkiidha akka hubadhutti. Haga keenya cinaalle nu beekuu hin dandeenye. Yeroo darbee abaa'oon bosona keessaa baatee magaalaa galtee magaalaa sammuu namaatti galteetti jenneera. Waa hundi keenya walitti amannu jechuudha. Oromoo ta'ee biyya feete jiraate Oromiyaa keessa jiraate magaala keessa jiraate baadiyyaa jiraate Awurooppaa fi Ameerikaa jiraate abaa'oon dhahaa fuuraa mataa ummata Oromoo keessa galteetti jennaani adda waan kana yoo gara hojiitti gabbaharu abaa'oo beektaa bosona keessa barbaada arguu dadhabanii jennaani bifa kamiin ummata Oromoo kana miina bari abaa'oo dhagguu dhabaniiti moti abaa'oo adoo arganii waraana abaa'oo adoo beektaa magaaluma karaa gubbaa deemu adoo dhagganuu rasaasa kubbaasan ummati kuni eentu jiraachisaa jira ummata itti baatanii iyyitanii tillolle nuufi mallolle nu jiraanna warri kun warra nu dhabamsiisu isin maqal'istanii laaltan jedhichaaf adoo arganu abaa'otti nu baasanu wobotti nu baasanu ummata deemanii maaliif mana nurra gubdan isinitti abaa'oo maqal'istanii laaltan isinirra laalaa jirtan yoo jedhanii hin ijjeessan. Dhokaataan qaddu abaa'oon kun waan dirree gubbaa taa'a. Fedhu xuyyaara kaasu, fedhu waraana baasu, abaa'oon karaa gubbaa yaa'u. Magaala cinaa yaa'u. Baadiyyaa dhiisii magaala hunda keessa jirti abaa'oon saakee amma yoo kijiba isaan afuufaa deeman kan hin ta'in. Sammuu namaa Oromoo keessa jirti jenneerra yeroo ta'u. Me fakkeenyaaf waan akka jeneraal isaanii tokko jedhu eenyu jeneraal isaanii tokko maqaa isaanii jeneraal Araarsaa Mardaasaa namni jedhamu. Waraanni poolisiin nu leenjifan. Waraanni nu leenjifan. Kumi tokko nu garani jedhan. Metaa alaala. Waraanni ati leenjifataa jiru. Urki tokko jedhin kumi tokko nu garan jedhee mootummaan sobarra hundaa'e. Ka dharaa ijaarame kun adda kuma tokko amane meeqaan baay'isaa ani warruma nu dhageeffatutti dhiisa kana. Ahammana jedheen tilmaamu allee adoo tilmaame garuu akka kiyya yoo tilmaaminaan jettani kuma 10 jedha addanni kuma tokkocha amane. Ammoo kijiba isaanii waa keessa dabara. Kijibi isaanii ka keessa ta'a. Kuma tokkocha nu gade sanne dhabamsiifne barbadeessinee jedha.
kuma tokkocha kane kuma tokkocha sanuu barbadeessine jedha. Me isin abukum namamut meta alala kijiba galag jarritu haga mat sammu isani duudate abaa'ooni mataa namaa keessa jirti mataa oromoo keessa jirti jedhaa turre jechu ammoo wanni nuti jenna hi oolle waraana isaanii kasaan leenjifatan nuti amma waraana dirree leenjii bakka biraa yookiin eessan leenjifannaa wanni barbaannu jiru isaan nuu leenjisan ijoollee teenna nuu malanii kaadhimanii maaliifi isaanuu leenjisanii abaa'oo keessa mataa wanni jira bilxiginnaa mutu badhaadhinnaa mata bilxiginnaa san jedhansanuu nafxamnyummaa mutu abaa'ummaan mataa isaanii keessa jiru leenjifamanii koorsii fi fixatanii qawweetti kennanii jennaani nuti beektaa abaa'ummaatti mataa keenya keessa jira jedhanii gara addee dhuunfaatti deeman jiru. Wamalee lafaa kaanee nuti abaa'oon mataa namaa keessa jirtu jenna. Ani amma mee fakkii biraan haa dhiisu fakkii tana callaa jedhee gabaasa. Ani akka nama dhuunfaa tokkotti gaafa biyya keessa jiru meetii haa taatume roorroo biyya Oromoo irra deematti hacuuccaa argee jira obsuu dadhabee absoo tanatti hirmaachuu fadan yookiin roorroon tunu anarra dhaqqabdee faroorroo tana jala baay'ichaa qabsaa'uuf deematti adda waggaa murtaawaan duuba biyya Oromiyaa sanirraa fagaadhee biyya heeraa fi seerri jiru addunyaa tanarra biyya ilmi namaa nagayaa itti jira biyya namni jireenyi ilma namaa itti guutamee jira dhufee bare Ameerikaa jira fakkii ifi fudhateera ifi jira Ameerikaa jira mana gaarii keessa jira makina gaarii oo nyaata waaftadhe nyaata waaftadhe dhuga ammoo abaa'ummaan gaafa mataa keessan na ijaaramtee jechuudha. Biyya bashannanaa akka fedhe jiraadhee keessa jiraadhu kanallee jiraadhee haga kana Oromiyaa irraa fagaadhee abaa'ummaan mataa keessaa na ba'uu diddee addaani amaan Ameerikaa jira yaadaa fuujiiti jaanii bosona baddaa magaadaa yookaan baddaa baarii bosona Oromiyaa keessa jira jechuudha. Maal jechuun kun jechuun abaa'oon mataa Oromoo hunda keessa galte hafuura fayyichaa teeteerti. Maaliif hafuura fayyichaa jechuun hariyyootati obboleeyyaan tiyya hangafoota ka haqa kanarra dhumatan. Lubbuu isaanii lafee isaanii yoo anatti toltee biyya kana calqisee ta'ee jiraadhe lafeen bari ilaala kaffaalaana eessa jirtan adoolaa baana taanaan jetti. Bari lafeen iji Efreem adoolaa eessa jirtanaan jetti. Ka hooquma waan akkasnaan jetti bar. Kanaafuu hafuura teete lafa wanni hundi naa mijootti kana keessa nagayaan jiraachuu hin dandeenye. Wanni kana jedheef maal? Abaa'oon mataa kiyya keessa jirti jechuudha. Biyya akkana naa toltee jiraadhu kana keessatti mataa keessa baasee jiruu kiyya jiraadha. Foon kiyya gabbisee jiraadha. Foon kiyya gammachiisee jiraadha jechuun dandeenya. Isa roorroo biyya isatti roorrisa jiran lakkisee. Kanaafuu Ameerikaa jiraadhu, Awurooppaa jiraadhu, Oromiyaa keessa jiraadhu, abaa'oon bakka feete dhaqi wanti roorroo Oromoorra dhaqqabu nagaa nuu kennitu haga waan kenna san bakkaan gaannu kaayoo itti amanne hariyyooti ta'en obboleeyyaan ta'en hangafoota itti wareegaman lafee isaaniitti nu yaamaa jira isaan haga fee elaawanuu abaa'oo
mana Oromoo waan godhan dhabanii jenna isa dhuma. Ijoolleen akka engettalle waan kana irra deedee dubbadheeranni waraana leenjisan sisteemi diktaatorota Afrikaa ijoollee maatii hin guddatin ijoollee rakkoo garaa garaatiin aggala teetee ala guddatan hoomlesii taatee guddatan ijoollee tana mi'aa hawaasaan beek mi'aa jireenyaan beek mi'aa manaan beek mi'aa abbaan beek habiyya hoogganu kanaa jedheera. Kanaafuu warra akkanaa kana nutti bobbaasanii mana ummata keenyaa hin miina jedhicha miidhaadha malee wajijjiirama isaa fidan jedhee ummata kana duuba deebisa qabsoo isaanii irraa jedhee sagandii tokkollee hin yaadu dhiifama dheeresse jechuu asmarradhaa. Ulfaadhu wayya. Mee Dooktar Laali tanaan dura ummata Oromoo, ummata Gujiitii fi ummata Gedoo walta buusuudhaan achiin booda miidiyaa warra nafxanyootaa ummata Gujii akka bineensa ta'an godhee Oromoo Gujii jechuun bakka akka waan bineensa godhanii waan nu irratti duulaa turan miidiyaan waaltaa dabalatanii miidiyaan biyya keessa jiran mara walta ta'anii ummata keenya irratti duulaa turanii jiru. Ammas ummata Amaaroof Gurjii kana gara Gujii akka dhufee lafa Gujii lolee qabatu waan godhamaa jirutti mootummaan keessa ture. Hayilamaariyaam yaalee ture kanaan duraa Gedoo ta'anii Hayilamaariyaam Darsaaleen gaafa isaan Burjii illee itti kaasee Gujiitti Amaarootti kaasee Sumaalee kaasee hin dandeenye hin milkoomne. Ammas waan akkasii kanatti deemaa jira. Lafa ummataa qabatuuf deemaa jiru. Ummanni garuu okolee diddoo okkotee diddoodhanii kadhatanii dadhabanii jennaan ummanni keenya ofirraa dhooggata akkasii walta dhufaa jiraatan. Ummata kana walta buusuurraa nagaa ummanni kun ollaan nagaan wal keessa haa jiraatu. Mootummaa waan kana keessa harka baafatu dhiisee kanas seenee jira. Isaa kana akkamiin laaltaati Dooktar Mee? Galatoo naashee mootummaa Itoophiyaa walumaa gala yoo laaltanii wanni irra jiraatu hundee isaa dhaabbati isaa waan lama sadirratti xiyyeeffateera keessattuu biyya san keessatti diktaatoroota yeroo adda addaa dhufanii tokkoffaa uummata gargar qoodanii inni tokko diina ta'uu lammaffaa uummata sanii nama uummata sanii dubbata jedhu dhaaba uummata sanii dubbata jedhu nama waan shira isaan xaxan kana waa isaan beekta karaa dubbii isaan daddassan waa isaan karaa soba isaan deessan san irra beeka jedhu adamsee kaa hidhuu kaa ari'uu kaa ijjeesuu achira darritee waa inni jedhe yoo fudhanne teetee balleessu kanarratti xiyyeeffatee biyya san bulchaa yeroo baay'ee divide and rule qabeetta warra diktaatoroota duraallee itti gargaaramte kanuma yeroo TPLF turtellee waan akkasii irratti xiyyeeffattee uummata Oromoo harka caalu uummata bal'aa laftis bal'oo waan ta'eefi manni hidhaa Oromoo jedha akka jedhaa turanii xiyyeeffannaa akkasiitiin bulchaa turanii ummata rakkaasiisaa tuni garuu typical diktaatoroota samiin irraa gadhuttu karaa beektaa kaabaarraa dhuttu absiiniyaawoti tuni warri nafxanyaa jennuun kuni asirraa akka malee xiyyeeffateera. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessa yoo fudhattanii Oromoon bal'ina lafaarraa bal'ina sabaarraa kaka'e latti keenya badhoo akkuma isaan uummati keenyas bal'inaan jiraataa akkuma gosaatti nuti maqaa adda addaatiin gosa adda addaatiin Boorana, Gujii, Arsii, Walloo, Shawaa, Wallagga kana keessas akkasiin jiraataa kun Oromoodhaan hin beekaa warri diini keenyas hin beekaa uummata Oromoos hin beekaa garuu Oromoo kana walta deebittee yoo nu deebinee wallollee isaaniif hin tolti
haala saniin qindeessanii walitti deebisanii diina wal tafakkeessanii akka isaan wal rukutan yoo nuti deebinee wal lollu isaan immoo waan barbaadan keessa dhimma bayan. Amma kan naannoo keenya dhaggaa jirtan suni dur warra ummati bal'inaan jiraatu ollaa keenya san beektan Booranaaf Gujii Arsii amma Booranaa Gujii Arsii walii aatu akka obboleeyyan turanii duris akka obboleeyyanii wal beekanii namni wallaalee jiru adoo beekanuu warri kaabaa dhufan kun diina wal fakkeessanii isa tokko fitta qabatanii isa tokko achi qabanii nama sodaata achuma keessa filanii kaaka malee sodaatan maqaatti baasanii gadi fageessanii balleessanii akkuma beektaa dhuunfaallee dhaaballee maqaatti baasanii name identify name disfigure and destroy akka beektaa system biyya saniiti haalli kun amma fakkeenyaaf uummata keenya ka Gujii yoo laaltanii namni diina akka malee mormullee uummata keenya hin beekan isaallee akka uummata keenya isaan mormu waan beekanuufi jibbanna hamaa naafxanyootiin akka uummata Gujii jibbitu kan wanni sun maali nama cima nama isaan jibbu isaallee hin beekanii nullee akka isaan haleellu sirriitti hin beekanii isaallee waan qaban gufammaa fakkeenyaaf dhiyeenya kana akkuma hangafati kaattee waan dhiyoo tanaa namni guma beeku ummati gadiyootii fi ummati Gujii akka obboleeyyanii walitti dhiyaatee waliin jiraatee waggaa dheertuu walloleelleen beeku waliin jiraata. Ammallee obbolaanii waggaa kanaan dura dhuftus waliin jiraata ummati sun. Naafxanyoota walakkaa tana seentee Gujii maanii wadhatte miidiyaa rabbaatee boottii isiin bakka akka beektaa ummata gadiyootii fi Gujii caalaa fira teetee fakkaattee miidiyaa rabboottee gargaarsa nu kennaa humna balleessanii maanii ta'anii booyanii fakkeessanii akkasi godhan wanni sun maanii fedhintaa isaan keessa jiran yoo akkasi ummati ollaa isaanii Gujii jiraatu Gujiirra deebi'ee ummata Gujii rukutee isaan karaa isaanii laafaa ummata Gujii san gadi qabuun caccabsuun warra beektaa qabeenya ummata Gujii saamiisa barbaadu warra diktaateroota naafxanyoota warra beektaa nuqsummaa fiinii ol kaasuu barbaada ummata caccabsuu barbaada ummata keessatti immoo ummati jajjabina isaan mormee fedhintaa isaanii ta'an harkaan nu balleessa jedhanii yaadan ummata Gujii ummata tokko ummati Booranaa ummata Arsii karaa kibbaa yoo laaltee ummati kun ummata Oromoo keessa ummati kun ciccimoodhaan isaan yoo cassanii latti sun dirree inta isaanii callaateeti. Achi keessallee gadi qabanii ummata Gujii wanni jibbanuuf maanii namni akka malee isaan mormuu keessattuu yeroo dargiilleen qabatanii namni shittaa ta'ee akka malee isaa a'aa ture ummata Arsii ummata Gujii ummata Sidaamaa hin beeka isaan nama jajjabasa isaa ammoo maqaalleen balleessanii waan guma karaa siyaasaalleen karaa afaanilleen karaa humnaalleen waan guma karaa isaa ittiin balleessan irratti xiyyeeffata. Amma laal ummati Burjii ummati Koiraa sunis ummati garagaraa ka ollaa keenya jiraatu waliin turreera sun obboleeyyanii ummati Gujiitiif ummati sun garaagarummaan qaban. Waggaa dheertuu waliin jiraateera ummati kun diina godhanii warri naafxanyaa kun walitti deebisee diina godhuu yaalaa ummati keenya yoo akka diinaalletti dhufa ifirraa dhooggata garuu harka caalaa nuti kan isin jedhuu barbaannu dhugaan lafarra jirtu ummati sun ummata keenya wanni loluuf hin jirtu. Ummata cunqurfamaa mirga isaatti akkuma ummata keenya mirga fiiti carraaquu isaanis mirga isaaniitiif carraaquu qabanii akkuma ummata keenya irraa mirgi mulqameeru isaanirrallee mirgi mulqameera. Isaanis afaan isaanii guddisuu aadaa isaanii guddisuu biyya isaanii irra nagaan jiraachuun akkuma ummati Oromoo barbaadu akkuma ummati Gujiillee barbaadu ummati Burjiilleen ummati Koiraalleen ummati garaagaraa ka ollaa san jiraatu ummati Gediyoolleen akkasuma ummata cunqurfamtoota Itoophiyaa keessatti mirgi isaarraa sarbame keessa ummatoota jedhamee lakkaa'amu. Kanaaf kana hubatee ummata Gujii irratti xiyyeeffatuu dhiisee nagaa waliin jiraatu dhaamsa dabarsinaaf. Yoommoo
diinota diktaatoroota Itoophiyaa kan diina uummata keenyaa keessa kana waliin carraaquu barbaadan isaanis muuxannoo kanaan dura irraa beekanu uummata keenya eenyulle keenyaan hundallee iyyatti dhufa ofirraa dhooggachiisi dirqama dhalootaati dhooggachuun isaanaafuu nuti garuu karaa isaanillee toonu diktaatoroota Itoophiyaa tana mirga feeti carraaqee namuuf irraa mormata akkuma uummasan mormataa jira uummati keenyas wanni amma akkuma hangafa adoona himee fakkeenyaaf naannoo bulbuli uummata Booranaa ka naannoo Gujii keessa jiraatu manarraa gubaniiru mana hagam meeqaa gubaa jiru. Amma galaana abbaa irratti deebisanii asii gubaa jiru. Xiyyeeffannaan mootummaa Itoophiyaa uummata Oromoo irratti. Laali nuti garuu wal qabannee isaan mormuu qabna. Isaan sobanii amma yoo achi keessa seenanuun nu wal deebisanii akka nuti wal lollu barbaadan. Laphee isaanii keessa garuu nugumaa adoobannee fedhan. Mootummaan Itoophiyaa qaama abbaa gadaa jedhan qaama jedhanii odeessan kunis diina uummata Oromoo guddaa ka beektan nuti firraa fonqolchuu qabnu tokko kana akirraa fonqolchinuun garuu mana keenya ollaatti jalaan Boorana irraa gubu garaan Gujii irraa gubu achi Arsii irraa gubu achi Wallagga akkasii godhaa jiru kun guma waa Oromoo teenyeef malee biyya keenya badhoorratti mirga kan nuti arganneef malee wanni biraa wanni namee maaliif akkasi godhu laata jedhanii wanni si itti dhamaatan hin jirtu. Maaliif akka nuti mirga keenya argan akka nuti lafa sanirra Oromoo teenee afaan keenya dubbannee aadaa keenya guddisaa biyya keenya irraa abbaa lafaa teenee nama barbaanne filannee akka nuti hin jiraanne sagantaa naaxanyoota diktaatoroota Itoophiyaa bulaa bitaa turte itti gargaaramaa turte haga murtaa'e isaaniif faayidaa buusee jira. Amma garuu uummati keenya guutuu kana mormee karaa barbaachisu gumaan mormee firraa dhaabuu qabaa. Warri ollaa akkuma amma nu jedhe sa'an isaan kunkurfamoota isaan mataan isaanii wanni uummata keenya irratti duulanuuf hin jirtu. Duuluu qabanu yoo isaan nuti duulan garuu firraa dhooggachuun dirqama dhalootaati. Kanuma jedha wanni deemaa jira kana jechuu gabaabumatti jedhuu barbaada. Ulfaadhu wayyame Dooktar baay'ee galatoomi. Adisha laalme kooziin nu qabnuuf koozii warri sun qaban tokko warri sunillee aadaa fi afaanii fi ofiin of bulchuu warra barbaada. Haa ta'u malee amma kaadiroonni biltsiginnaa Amaaroo fi Burjii keessa jiran keessattuu Burjiin amma bulee horaa keessallee jira. Wanni beekamuu qaba. Amma uummata kanarra dhufanii qawwee dhukaasa banuun lola Gujiirra banuun kuni sirrii akan ta'e namni martin beeka. Garuu uummata waliin jiraatu kanaaf nagaa waliin jiraachuuf maal dhaamtaaf Adishaa? Mee wanaa jedhe asirratti dhaamsa qabdu isaanii dhaamii fi nagaa waliin jiraachuu caalaa wanni biraa kan jirre. Tarii daangaa Gujiitii fi Amaarorraa dhufanii mana Gujii guboo otoo hin teeneeyyuu galaana Abbayyaatti dongoone bulee horaa keessa lafa Gujii gubbaa yennaa jiraatan warra Burjii amma Gujiin tuqeen jiru. Ollummaan obbolummaan waliin jiraataa jira. Isaan garuu ergama fudhatanii uummata keenya bobba'aa jiru. Isa kana akkamiin laalta? Isa kana bulanaa fi buutoo waan qabuuf jechaa jiran. Ulfaadhu wayyamii dhaamsa warra Burjiitiif warri afaan Gujii waan beekanu afaan Oromoo kana waan beekanu afaan Oromoo kana loqoda Gujii kana ni beeka. Kanaaf siin jedhe ulfaadhu wayyam. Ayyee galatoome ashannaa fi dhaamsa uummata ollaa naannoo Oromiyaa qubatan kana naannoo Quttumaan kanaannoo Gujii qubatan akka Amaaroo kana akka Burjii kana ta'e kabraallee kan wanni jennu wanni takkatti akka funqutti hubanne waan takka callaa jedhu barbaada. Yoo uummata Amaaroo jennu Amaaroo guutuu muti. Yoo Burjii jennu uummata Burjii guutuu muti. Kanaafi fakkaattoti garaa bultooti yookaan akkuma biyya Oromoo keessa
nami saba hiddaan Oromoon ta'in ka Oromoo keessa dhalate Oromoon nyaata jira waan beeknu irra caalaa Qophiidoon tuni nyaapha hundee isaanii damee biraatti galteetti. Akkuma sani Amaaroo fi Burjii keessallee saba ka Amaaroon ta'in lafa naannoo yookaan lafa godina Amaaroo san keessa sabi biraa quba. Yoo alaalaallu nuti Amaaroo jennu guutuudhaan ka Burjii keessa qubatu Burjii jennu. Ammoo hundee namoota kanaa akkuma duraa ibsicha wadhaan nama Oromoo keessa qubatee nama Oromoo ta'e ka Oromoo diinu saboota kanallee diina ta'anii saboota kana fakkaatanii harka golgaadhaan ollaa isaanii Oromoo qubatu hojii kanaa walitti buusichaa fi kaayoo isaaniiti. Ummata Amaaroo guutuu muti. Ummata Burjii guutuu muti. Yoo kana jedhu ka garaa bule ka kaayoo nafxanyaatii bitame bilxiginnaa bitame hin jiru jechuu kiyyaa muti. Kanaaf ummati Amaaroo ta'ee ummati Burjii nuti waaqi wal biraan nu uume obboleeyyidha. Har'alle waliin jiraanna, borulle waliin jiraanna. Kanaaf nyaapha isin fakkaatee Oromoo Gujiini ka isin keessa jiru ka dhaloota hidda keessa ka Burjii yookaan Amaarota illee ka jirulle ka isin hin ta'in ka isin keessa horee dagaagee isin fakkaatee afaan keessan beekee afaan Oromoolle beekee kaabbaa keessa uffatee diinummaa Gujiitii fi diinummaa Amaaroo diinummaa Burjii warri qabsiisan isin miidha. Ollaa keessan miidha. Yoomille haga ilmi namaa laftanarra jira. Isini Gujiirraa adda baatanii hin jiraatu. Gujiirra isinirraa bahee adda hin jiraatu. Walirraa fuutanii walitti heerumsiittanii jiraata. Nama meeqaa adda dubartii Gujii qaba ka an beeku Amaaroo keessa. Burjii keessan akkuma san nutti waliin jiraata. Siyaasaan nafxanyaan qola yaada qola duwwaa qabattee deemti. Ka hin jirre ka akka oobjuu ganama tokko kaanee hirriibaadhaan obboleeyyaan teessan jiruu teessan hiddaa fi idaadi keessan kan waliin jiraatu ummata Oromootiin walitti bu'ina. Omoon keessan gaafa rakkattan gaafa beeluttan gaafa bonne hammaa nulle isinitti baqan isinille nutti baqan. Gaachana walii ta'uu malle malee ergaa diinaa guyyaadhaan isin ololanii akkana isin boonaa lafa akkanaa isinii boonaa Gujiin loon tiffataa lakki Gujiin loo inaaf tiffatu tumbadhoodha isinit qotattanii Gujii isinirraa dhiibna jechuun kuni isin dhiibuudha. Gujii dhiibuu jechuun isin dhiibuudha. Boruuf hin tolu. Waan kanaafi hayyooti Burjii hayyooti Amaaroo ummata keessa akkaataa waliitti galtamu akkaataa haalli naannoo keessanuu isinii mijaa'u isinii beeka. Aadaa teessanii afaan keessanii akkuma jedhu saayikooloojii hawaasa keessaniiti wali hubachiisaadha. Ummata Gujii yoomillee teenaa walirraan baatamu
walirraa baaya lakkisa gujii wal keessa qubattanii magaala yoo magaala bule horaa laaltanu haga amaaroo achi qubattuun beeka haga burjii achi qubattuun beeka ummata kanan beeka yoo himata wal himatan an burjii jedhe mal yoo ani amaaroo jedhe mal wanni gujii irraa adda baattiin hin jiru akkuma gujii afaan dubbatan aadaan aadaa tokko hundeen teennanne tokko akka isin hin burjaajessine waan kana jabaadha ofirraa ittisa nutti walitti hafaa haga feenerra wal madeessaarra turreerra gargar bahuu dandeenyu waan dabarerra baruu dandeenyu haga feenerra wal miinu gargar bahuu akan dandeenye dhagarte nu umatta walitti hafa ka gargar nu baasu inni adduma fiitti hafa nuti ammoo walitti hannaa agara sinin jedhee fixannaa. Ulfaadhu wayyami Adisha. Doctor warra gedoo warra kuushi jechuufi warra kuush jechuun obboleeyyaan Oromoo. Sabni Oromoo ni lolu sabni Oromoo gujiitiin ni lolu warra Sidaamaa qofaan aan jedhan akka dhageetti bara Hayilemaariyaam isa. Gama cufaan uummata kana biizii goone ummata kan harka kennachiisneete TPLF yaalaa turte itti milkoonne hadda ammoo biltsiginnaan ummata kan harka kennachiisna jettee amma duulatti bantee jirti. Mee doctor ummata ollaa kenna jiruuf maal dhaamtaaf keessattuu ummata Amaarootii fi ummata Burjii amma maqaa isaanii fayyadamanii ummata kennarra lola rabsaneeranii poolisiin federaalaa keessa jira jedhanii isa kana maal jettame isa kana raawwanaa jedhiiti gaaffii xumuraatti seenaa ulfaadhu wayyaa doctor. Galatoomii ashee ani wanni hedduu wanni jedhu hin jirtu waan gabaabduu allaa jedhu barbaada. Biyyi suni agada hin beekna ummati kuni ummati Amaaroo Steenaan ummati Burjiis ummati adda addaa ummati Gediyoos ollaa san jiraatu warra ummata keenyarraan wanni garaagarummaa isaan qabanu guddoon hin jirtu. Wanni ummati sun akkuma amma adoola jedhe adoola waan guddoo sirrii kaasee jira wanni inni jedhe sun sirrii. Namni dubbii tana kaasu ummata sanii mooti. Warra ummata san fakkaatee mootummaa bakka bu'uutti dubbii kaasisan jira. Ummata Gediyoos ka ummata Gujii irratti kakaasuuf yaalaa turanii kaadiroota warra duroo warra san keessa jiranutti akkuma ergamtoota amma Oromiyaa keessa ergamtee nama nurraa jettee halkanii nama jeesaa deemtu kana sablammoota guma keessatti amma warri biltsiginnaaf hin jedhu ka mootummaa durii deebisuu barbaadu kuni kaadiroota akkasii bobbaasee jira sabaaf sablammootaas ollaa kennaa kana guma keessatti. Amma kaadirooti suni ergaa isaan mootummaa Itoophiyaa mootummaa biltsiginnaa irraa fudhatanii ummata cimaa ummati Gujii kana keessa amma addi bilisummaa Oromoo jira ummata Booranaa ummata Gujii ummata Oromoo kana keessa addi bilisummaa Oromoo waraan maqaa adda bilisummaa Oromootiin munyuu jira ummatis ummata jajjabaa mootummaa kana sirrii ifirraa mormuu danda'u waan beekanuuf amma isaa ummata ollaa jiraatu kana itti yoo kakaannee ummata kana burjaajessinee waan kana irraa dhogguu dandeenya yaada jedhu pilaanii isaanii kana. Ummata ollaa jiruuf wanni nu dhaanuu barbaannu waan takkatti. Inni kuni isaanis ilaallata. Ummati Oromoo ummati Gujii ka ollaa isaanii jiru wanni mirga isaa gaafate malee mirga Amaaroo mirga Gediyoo mirga Burjii Burjii nu jala bultu Amaaroon nu jala bultu Gediyoon nu jala bultu hin jenne. Attamii akka waliin jiraataa ture nuti hadha isaan hin barsiifnu isaanuu hin beekan. Gabaabumaa wanni nu dhaamuu barbaannuuf maali kaadiree biltsiginnaatii ergamtanii ummata waliin jiraatan nurraa dhaabadha. Ummata keessa ummata nagaa immoo karaa sobaatiin ummata keenyarra ummata Gujiirra hin bobbaasinaa. Isin illee bu'aan fidu
jireenya keessanillee hin tolu ka uummata si waliin jiru ka gujiillee hin tolu uummati gujii akkuma beektanu mootummaan lee isin erga isi ifirraa dhoogachuu ni ooltu sun waan beektanu waan nama guma beeku garuu nutiin dandeennaa nun tuqina jechuu adoon ta'in nagayaa walii haa jiraannu isiniifis bu'aan kennu uummata keenyas bu'aan kennu yoo mootummaan nu argateera irraan deebi'u nu hi'aana jettanillee illee akka firraa dhoogatu uummati hama beektan uuma dhugaa jirtu wali dhossinu hin jiru garuu isin waggaa dheeraa uummata gujii waliin jiraattanii uummata gujiillee uummata qajeela uummata nagayaati akka naaxanyooti gujii akkas jettu san akkasii moti hin beekna nuti wanni naaxanyooti wanni uummata keenya maqaa balleessitu nu sodaatti nulle isaan akka diina keenya ta'an hin beekna dhukkeerraa kaanyee mormina warra mootummaa qabatee nutti ta'an dhufu sun ijoolleetti guddinaa borullee haga mirgi keenya eegamutti hin mormina yoo immoo isaanii bakka bu'uu barbaadanii karuma isaanii san hidhadhaa ko'aa malee uummata qajeelaan waliin jiraatu hin kakaasinaa jedhuu barbaadaan gabaabumatti kanuma jedhu. Ulfaadhu wayyam doktor baay'ee waan gaarii jettee asoo of eegatanii gaarii na fakkaata. Mee gara gaaffii kiyya lammaffaatti dhiyaa. Gaaffiin kiyya lammaffaa amma waraana biyya keenya keessa deemaa jiru Suudaan amma dhuftee daangaa Itoophiyaa ceetee qabatteerti jedhama. Suudaan immoo lakki daangaa Itoophiyaan ceene naa hafa jedhaa jirti. Akkasumas Tigraay keessa waraana hamaa deemaa jira. Akkuma kana hooggantooti TPLF duraanii ajjeefamanii reeffa isaanii argineerra. Akka nama Abboo Tsahaayyee Oromoo likki galchaa nami jedhe waaqni Oromoo irra aanee waan itti argitane. Akkuma sana ammallee Oromoo waggaa kumaa caccabsaa ka jedhama mootummaa biltsiginnaa keessa illee jiru waggaa kuma karoorfataniirani mee akkuma Abboo Tsahaayyee kanaaf ta'uu laati isaanis waaqni Oromoo irra aaninaa laati waraana Suudaanii fi Itoophiyaa amma deemuuf yaalamu kan akkamiin laaltani mee Adishaa wanaa isa kanaan jedhiitii naa xumuri ulfaadhu wayya. Ani waraana mayyee biyya Itoophiyaa jedhamtu kanarratti deemaa jiru kuni waan dhokaata ture. Biyyi tun biyya sobarra ijaara. Biyya dhugaan keessa hin jirre. Waan jedhaa lola kana keessa wanni golgaa Itoophiyaa keessa jira. Dhara Itoophiyaa itti ijaaramte. Lolli bara kana deeme. Ka Oromoorratti deemaa jiru ta'e ka guutuu biyya Itoophiyaa kana keessatti deemu Tigraayitu Oromoodha dabalate. Akka immoo kas Suudaanii dhuftee lafa naan malte jettu tana dhuftee bara kana keessa waggaa 100 meeqa turte akka gadi dhufuun kuni maanti gadi baay'ichaa deema yoo jette miti kaan biyya tanaa attamiin dhaaban Itoophiyaan tummaarraa dhaaba sobasii itti ijaara akka beektaa jecha manni gogaa harreetii ijaarame yoo waraabessi buusuu diigamaa jedha. Wanni biyyi Itoophiyaa jedhamtu impaayiriittiintu itti ijaaramte lammii biyya impaayiriittii san keessa jirtu haala isaanii mijaa'u irratti odoon ta'ini haala Itoophiyummaan tun golgaa teete lammii fi of keessa nyaataa ture. Of keessa nyaataa turte bara kana saaxila baay'ichaa deemaa jirti. Lola amma deemaa jiru kana hunda ka Suudaaniitiin ka Oromoo ka Tigraay kanallee dabalatee ka guutuu Itoophiyaa keessa deemaa jiru kana dabalatee akkamiin saaxila gadi ba'aa jirti yoo jettane kijiba haga kana jiru haga biyyi tun kijibarra
إجارة كلام ما جد دبلوماتوتي مقاي توقاتي نقاسياتي دينا مفتيتي ورود فاقا بيجي أمريكا كانت بيجي أوروبا كانت كيسا تعرف فاقا ماس ميديا رباني أفوفا ما جدا يا سلامين بداي اسكا مجرشا اسكا نتبتاني اسكا هذا تبقى كله فريد آفي اللي هذا نبات هافي كنوجد نونا سودان والإندس سودان أسيتة تمتسين تلافا كبتر ودار إسلي أوفسك كنا نجا جالا شو أكنا ما نتبيجا أورمورات تبغاني ما نتبي تغرايت أكا كنا سامي في دكتي سامي ديماني دمو يا متني كورا يا متني دكتاتري ترى كان ولي إنتو دوراني كانولا نبي لمي فيتي لمي بيا كيساتي لانو بيا كيساتي أوبسن كباتني نما بيا أفدان دي كدولته دوته دانغا كجابسي جابسي تيسين هذا دومات نجاه في جنة هذا فريد عفيف هذا سامت أوبسها قولا نيجنا أما ما كتير بعدنا جونا والنساء أوبسا قولا تنجر وان إثيوبيا لولا إثيوبيا وان جدا نمبر 1 أمة أوروبا حبيجة سبيجة قد أبس بيكس واللالس وفي اللي نياتاتوري والله أنت بكم سانت والنبي إمباراتي سامي كنا تأفي جدا الماء أورموت كابينا أورموت بكم سأورموت أدو في بدو أدو في مين أبو أدا وان كوني تغاني هنكالات مال هنشين أمة كوني aku makan andura tu kicaf tattafan ade wati gati ya gasi kapan biye to antulu worana walta en kalle e barasani wonde rada sena sa ina de ne amas kismite mu kam badi mette fanji ertra la fahi ilman oromo irra gangalchani woyane barasa wora ummata itopia mutu qabatte إسرائيل سافوك هذا قلتي هذا سات أجرسي أتشرد هذا مثال يلا لا سومالينا بر سومالي تجوبنا لطة أقعدين يلا أكا كنا وقتي تنجي ساتي أما كانت أمتكين لولا كابات ديمات دلفا دوفان دور اتجارامي أجت سينة جرات أكيد أميرات ومان جنوران إجوبنا كأنا بيجا برا إفرالوتو ورانا بيجا كيساجت كنا في التير حالا كان كهوبات قولت أبو إجوبنا كهوبات أدى إثيوبياني أورمو هركان كبار ولد إثيوبيا في جدا كل أدى تجراي هركان كبار وني كنا ساني جاء كل لا كسين تجمع بيتو لفا نوم مالت جدا لفا نوم مالت موتيبار أما غابين ذات sorry. It's okay. That is an Malta do just to. Ada gedi bijadani ko no bisha ittisa ka laga mormor ittija ka ummat ito abutun
barsiisaa ta'e nama hujataa ta'e hujataa mootummaa ta'e daldalaa ta'e qotee bulaa ta'e horsiisee bulaa ta'e qabeenyatti hirkannaadha. Wanni ijaarame suni waan keessanii mootii kennaa fudhataarraa jedhan jiru. Ilaali waa haga lagee haga qullaa dhaaban haga biyyi sun qullaa dhaabatte taa'ila. Awwaan takka callaa jedhee siniitti. Ijoollee lamaanti odoo taphattu beekumsa abbaa kiyyaa abbaa keetirra beeka abbaa kiyyaa abbaa keetirra beeka jettee wal mormu. Attamiin abbaan keetii abbaa kiyyarra beeka. Kiyya abbaani dhakaa baqaqe hodhaa. Keeti abbaan dhakaa baqaqe danda'ee hodhaa yookaan suphaa jedheen. Menaalee dhakaa baqaqe kaname hodhu yookaan kasu. Jennaa inni lammaffaani lakki abbaa kiyya bakka abbaan kiyya jirutti dhakaanuu hin baqaquu jedhu. Kanti beekumsaa fi kanti dhugaa waa irra caalaa dubbate yaadi kamti caalaatti warra nu taphasuufi kana gaafatullee dhiise. Garuu asirra waan jedhu gaafa akka rabbi isatti uumee fi gaararra dhakaan tuuramee wanni jedhu. Dhakaa kana wanni ammatee qabeetee amdiitti muka mar waan garaa garaati. Gaafa qilleensi jijjiirame muki sun achi dhabame biyyee sun rooba ta'e gammoojjummaa ta'e bubbee qilleensaatiin biyyeessu irraa dhiqamte roobiyyi itti baay'ate biyyeessa irraa roobi balleessee yoo irraa dhiqqee balleessee marri lafa sanuu qabee teeku akka biyyeen hin tottotu yoo biyyeessan qilleensa naannoo nami eegine haga dhakaan gaaraa ka'aa jiru hundi kennaan beeku. Dhakaa sun gaafa gaaraa odoo nami lafa san kunuunse odoo latti sun dhakaa sun gaaraan ka'in odoo beektota amma nama ogummaa qonnaa qabu jechuu kiyyaa fi nuti kan waan kana haasa'u. Garuu ilma qotee bulaati hin beeku. Yoo lafa san hin kunuunsin dhakaa sun nagayaan bakka fin taa'u. Tocho'uu isaa oolu. Gaafa tocho'uu jedhe dho'uu isaa oolu aduu itti baate roobi dhawa. Ammoo gaafa tocho'u gadda dho'uu isaa oolu hin to'anne jechu ka abbaan kiyya dhakaan birattuun dho'u jedhu kun waa inni teelaa. Ka abbaan kiyya dhakaa walitta suphaa walitta hodhaa jedhu kun dhakaa gaaraa ka'ee dayya'ee dho'ee caccabe taani haganni beekumsa kamii hodhuu danda'u waa akka hundi kennaa beenu jechuudha. Kun amma barumsa guddaan hin gaafatu waan namuu keessa environmentii keessa dhalanne keessa dhakaa gaaraa ka'u kan dhaggaa jiru dhakaa baqaqu kan dhaggaa jiru wanni baqaquuf waan biraatii moti yoo biyyee isa qabdu dhabe roobi isa tuqu yoo aduun itti baatu biyyee kaa irraa balleessitu. Kanaafuu qilleensa sanii akka dhakaasu addeen kaane yoo environmentii isa eegani yoo dursanii kunuunsanii wanni sunuu dhalattu. Wanni waan kana hunda godhe biyya impaayiriitti san keessa dhaaban haga adda nama ummata kana waan baatee deemuu kana waa isa bulchee oolcha waan takkatti waan dhiigarra hundaa waan wal ijjecherra hundaa kun gubbaa gadi batte aadaa kakaani aadi malee kakaani aadaa
waa hagana gargar fagaata biyya san keessa walitti harkisan jiru. Kanaafuu adda walitti harkisichis haga warri duwwa dhaqqaa taa'ee itti wal harkisu namuu barate dammaqee argee isarra raawwatamte amma wal harkisisuun hin jiraatu. Biyyi amma Suudaanii ta'ii Tigraay ta'ii qaxasanii seenanii humna biyya keessa haga geettu dhanganii. Obsi Abiyyi jedhu warri Abiyyi isa waliin jedha soba irratti uumaman. Abiyyi haga dhalate diruusaa keessatti waan dhugaa dubbatee beeku nama dhugaa dubbatee beeku natti fakkaata. Diruma isaa keessatti ma waa inni jalqabaa kaasee haga fuula ummataa kana duraan bahee gadi dubbate dhugaa inni dubbate tana jedhee namni naa hin miti. Soban haasa'uu miti. Dhuguma kana dubbate dhugaa isaa namni naa hin jiru. Gantuu wal ganaa nama wal nyaataa dhufu. Kana ammoo gara Eertirii maannoo Tigraay lola deemaddu isin yoo akkana jettanii herre. Ummati Tigraayitii fi wayyaanee waan garaa garaati. Wanti walitti isaan fidaa maali? Wayyaaneen ilmaan Tigraay keessaa ba'a malee ummata Tigraayitii miti. Adda biyya san keessatti ummata haga kan bara meeqa lolaati. Kan lola bara meeqaatiin duuba bilisummaa dhadhame bilisummaa biyya naannoo firda dabare haga nu'uu koloneeffata. Haga nu'uu bitaa turan. Haga nu'uu fixaa turan. Warra waan san beekutti akka waan san guutuu ummata sanirraa balleessu. Yoo waan biraa taatee wayyaanee kaayoo fiitiin dhuftee biyya Oromoo ummata kibbaa kana cabsite ummati Tigraay bakka jiru bari roorroo ammatti dhufu. Haguyyaa tokko keessatti bakka tokkotti nama 750 fixa. Akkuma isaan bushooftutti nama warra keenya bishaanti naqanii fixan adda biyya san keessa roorroo akkasitti isaan irra deematu. Haga feete taatu ummati kun bara kana keessatti lafa dachiirraa fixuu hin dandeenye. Yennaa fudhachuu dandeenye. Malee yennaallee yennaa dheertuu fudhatu. Qola amma Abiyyi waan qabu qola deemu adduma deemuun beeku. Kanumaafuu ummata biyya kanaa waa amma deemaa jira lola kaabaa deemu ka Suudaaniitiif ka Tigraay ta'e ka biyya Oromoo ta'e haga namticha nafxanyootu bifa jijjiiratanii cubbuurra hundaawan. Cubbuu isaan yoo darban hojjetanii adda gala isaan dhibuu oolchu. Kanaafuu ummati yoomillee mo'amu ummati yoomillee baay'ate xiqqaate hin tura hin bula namni tokko haqa fiinuma arga. Kennallee dhiyoo jirtu amma wanni haqa dhooggan middaa bitaa namuu waggaa dhibbaan dura lafa beektaa gaaffii adootittu achi itti dhiisane. Kana gartee adda waa ilaalanii yennaa dhuttee yennaa isaan lolte adda yennaan kennalle as gabaabbatteerti. Beektaa yoo bari'icha jala ge'an latti bari'icha jala geettu akka dabaa dukkanootti. Kanaafuu ifa dura jira ifa akkasiisa dhabde jedhanii biyya keenya hin dhuunfan. እሺ ቁልፋዱ ወየሚ ሜ ዶክተር ብየተን አማ ወራነስ ያኪ ዴማ አማሞ ሳውት ሱዳንስ ጋምቤላ ኪያ ዋን ጀቱ ካሳ ጅርቴዳኒ ሜ ዋን ዶክተር አዲሻን ጀዴ ከነረት ዋና ደበሊቲ ናጡምሪ ቁልፋዱ ወየ
Galatoo maashee. Wanni kun ifa wanni asirratti ta'uu barbaadu dubbii ifa dooteetu Suudaan lafa waggaa 19 dura gara Itoophiyaa jirtu hadhama gaafatte. Maanti gaafachiise? Yaada jedhu doolaalle aku hose lammaffaa mootummaa Itoophiyaa ka lammii fiitu akkas utaalee asiin marsee achiin marsee nuti jaannamaani asi qabanne achi qabanne nu bisillaa asi seenne achiin kunne seenne warri jedhaa ture. Amma ammoo wennaa diini dhufee biyya isaanii qabatu maafi cadhisanii teewuu maafi filate yaada jedhu yoo laalte waa hedduu namatti dhaggisiisa. Suudaan lafa wanni qabatteef ifuma ifattaa kan nutti fakkaattutti lafa tanaan dura waggaa ari'aa tanaan hin qabatin waggaa 19 dura akka gara Itoophiyaa baatu beekama asi baate amma wanni deebitee qabattuufi tokkoffaa Itoophiyaa keessa nageenyi dhabamu mootummaa Itoophiyaa daangaa dhiisi biyyuma isaa keessattuu lola guutuu deemsisaa waan jiruufi warri diinni alaa Suudaan callaa adoon ta'in biyyoota adda addaa kan naannoo Itoophiyaa jiran amma yaaduma akkasii qabaatuu oolan. Kana kun ka hafuu danda'u biyya fi qara lammii fi tasgabbeessuu nagaa biyya fi buusuu lammii ta'e nagaa buusuu achi yoo nagaa buuchee biyyi cinaalleen nagaan si waliin jiraatu. Yommuu ati lola uummata keetirratti deemsisaa jiraatte halchaa qabulle warri ollaalleen kanuma keessa dhimma itti bahuu barbaada jechuudha. Nagaa biyya keessaa dhabamuun warra ollaasallee akka dhimma keessa seenanuu guddoo halchisiisaa. Halchuma sanii dhuttee lafa qabattee jechuudha Suudaanillee. Itti aansoon tamaama adoola tuqe sanii. Laga Abbaayyaa laalchisee Suudaanii eenyoolii akka jirtu mootummaa Itoophiyaallee beekaa namni lammii Itoophiyaa lubnuu beekuu qaban. Gudda Suudaanii duuba warri Misiraallee jiranii Misiraa fi warri Suudaan immoo garaagarummaan qabanu waliigaltee gaarii illee qabaachuu dhabaanu Itoophiyaa fi Suudaan caalaa isaanitti walii galan. Isaanitti irra wal dhiyaataa isaanitti irra wal amanaa mootummaan Itoophiyaa garuu yoo kana hubatee jiraate akka dhufuu adoo kunniin dhufin dura tilmaamuu irra ture tilmaamuu hin dandeenye amma dhufanii irraa qabataniiranii utaalee akkuma nama hunda qabuu asii achi haa ture warra kana immoo hawwisa irraa dhaabate wanni irraa dhaabate hunda hin qabu hunda fixatee jiru. Amma warra Suudaan isa dhadheelle lolaa yaadna namni lolu hin jiru qawween hin jirtu waan qabu fixatee jira. Amma wanti cadhisee daawwata isa jiruu fi yeroo fudhatee qophaa'ee qawwee bitatee waan meeshaa amma yoonaa lolee fixatee namillee jalaa dhumeera nama hin qabu ban. Namni lolu hin jiru. Yoo kana deebisee riiganii godhatee ka achiin duuba lolee fa baase malee kanas ka biyya keessa lola guutumaa guutuu Oromiyaa keessa lola deemsisaa Tigraay keessa lola deemsisaa Beenishaangul keessa lola deemsisaa akkamiin godhee diina ayee achi baasa. Yoo kana tasgabbeessuu hin danda'in lolu diina loluu hin danda'in. Kanaaf wanni dhaggitu kuni የጦር አባዝነት በቃ አጃግረ ወረ ሎላቴ ኡፍ አርግሲሲ አሲያቹ ታላኒ ዋንጉ በቀዌ ጨላም ኡከራ ካሲስ ጠላ ዋያዱፊ ወር ኦላ ላል ኬንያ ደቀሄን በለስና የዲያ ካን ዱፈ ቤክ ወረ ኬንያ ወከስ በለስታ ይደት ኮሌ ብራዴ ወር ዴላ ኩንጋና ጆሌ ፊዩም ቤኩ ያኒ ትኮልፈኒ ብራዴ ማን አካስ ኮልፈኒ ብራዴ ማን ጨቅሰኒ ላላ ሚሳኒ ለቆሰ ቆቲ ሰጅራኒ ፊሳ warri Suudaanii akkas godhara dabuuf Suudaanillee akkas jettu sanii isaan lama akka yaadaa jiran. Kanaan wanni godhee biyya keessan uummata fiirra lola isni deemsisan jecha. Kanaaf lola kana lolli warra ollaa irraa dhufu kun
itti cimaa deema malee itti laafaan deemu. Wanni itti cimaa deemuuf waa inni uummata irratti deemsisu kan biyya keessaa fi waan san warra alaa asaa hichisiisaa jechuudha. Kanaaf tasgabbaa'insi biyya sanii yoo biyya keessa lammii fi jeesurraa biyya fi uummata fi burjaajessurraa fi oolchin uummata Beenishaangul loltee guyyaa guyyaan liyyuwaayiliitti bobbaachee yoo fixatee ta'e uummati Beenishaangul hudduu duuba warra Suudaaniitti gatatee achi as firraa mormataa jechuudha. Uummata Oromoo ka kibba Itoophiyaa rajuulee akkasaan burjaajessutu Keeniyaarra hudduu gatatee achi asitti deebi'aa jechuudha. Eertiraa amma hudduut karaatti gata dhoggadheera jettee firummaa Isaayyaasii walii sun bultee ooltu. Isaayyaasii diktaaterummaa kasaati biyya keessas rakkoo guddoo qabaa. Innis irratti raaramuu isaa yaadu. Gaafa naarame warri Eertiraa warri Tigraay kasaa amma marsanii achi shuumoo godhan kuni hudduu gatatanii ammas deebanii cimanii isaa oolu. Kanaaf biyyi sun diktaateriin biyya Itoophiyaa keessatti hojjettu eegatanaa. Kanaaf hubatee hin dandeettinnaa waan kan hubattee hin dandeettu. Uumishni akkuma tengafa jettee abbaa isaa hayyeeffaa akkuma kana fokkoraa turanii har'a dulloomaniiranii dulluu keessa irra geette bilchiginnaallee wanni eegataa wanni biraan jirtu haasaanii ladduma sanaatti matti wanni shakkii tokko malee haasaanii ladduma sanaatti Mangistuu Haayile Sillaasee addeesii itti dubatte beeka. Haayile Sillaasee addeesii itti dubatte beeka. TPLF addeesii irra jirtu laala. TPLF lammaffaa bilchiginnaan achuma dhumatti tasaanii wanni haaree hin jiru. Biyya san keessa eksperimentii hedduu hojjannee jira. Nama bulchutti dandeettii adoo qabuullee beekaa waan fedhu waan beektaa bu'aa irraa argatu bira deemuu barbaada malee karaan sirrii ifumaa ifatti mul'ata. Maaliifi bulchiinsi biyya sanii eksperimentii ture. Eksperimentii sun gizee takka amotii gizee lamaa sadi caalaa hojjetamee jiru. Kanaaf amma karaa hin danda'amne itti dhiibuu dandeetta. Waggaa hagam duuba akkasii akka kun amma reeffa amma dhaggisiisan kanaatiin lachuma dhaqxaa jechuudha. Karaa nagayaa yeroo hin deebiin. Wanni isaa eegataallee kan wanni haaree hin jirtu jedhan gabaabuma nama fakkaatti akka allaalu. Ulfaadhu wayyamii carraan abboota haayyeetii fi carraan suyyummas fine akka jara ga'u hawwinaaf akkasii jennaa daawwattootaa fi hordoftoota Gumii Bokkoo miidiyaa waan daawwattaniif ulfaadhaa wayyamaa sheer gochuun dagatinaa sheer godhaa kabiraatiin geessisaa hin kaffaltanuu bilisa sheeriin bilisa waan bilisa ta'eef sheer godhaati geessisaa waliin geessisaa jennaa ulfaadhaa wayyamaa waan dhuftanii keessummoota kennaaf waan dhuftanii ibsitaniif isinis ulfaadhaa wayyamaa bankaa kaahoraa isiniin jenna. Galatoomaanis. Aye, ulfaadhaa. Galatoomaa.